نمتو سلكي إيمو أدد قردو أنت وبرنا من ما تدولا الشيء باين نيون بويناتي بوسو باين نيون تاب قد أورو دكارا كيسي تاتي آينا مبكا كم ما تكوسي إنه دي أدمه ساعتي كنا ساعتي رزقين بيتو تبر ساعتي داسبورا ساعتي ومني سوري سدفينا إلالهم بيتو ساعتي كنا بر يجولو ما بمسكينة كقوتي ورو ما بيجربنا إلالا رمله والرواق اللين ساعتي كنا متباتي سوبي سلات ويسلا عصري ومو ساعتي كنا بودا ساعتي ساعتي كنا بودا ساعتي لما سنجي سلام أما سموي روسو بي سلاتا أما سجن مرة ساعتي لما ملا ساعتي ممكن تابي بقول لما لقيف تروني يلم أما جنما أمريكا دا جنما دا أمو جيدا كارولا وجيدا ماجرو جنما كرسي ساعتي كرسي إني كارف كأجدي كتار استيت كاب أنا أفتامي مالي سوري سنن أنا سنن جالة تبرس أفتامي مليان بقى أم بانجيرا أنا دبرت تفولا يا وتا تشجري دم بوالا أنا نتشاوت هاتي جي صدق يجرو قفنا دولي كانوا مسنجر أيه أوكي باي أما أنا ربيت بودي مونا فينيشي منك أنا ساعتي سديت منك يشوفي وتوشي لكن بودي موسيقى نفوا كريستال لا موسيقى متي بوكتو غستي قدي تاي كتو غرغارين ما إني غرغارم ناتي مشي وانت غرغار سبر بادي بقى كتو غرغارين نكنا ما تكوتي ثم دغمامو والله سما دغماتي يو برباد غيفتي كنيف يو برباد بري كنيف داغم جچون نما كبجا نما ورمو برا وانت غدا قبودا كتو جولي سبرا جروت لهمي غستي رتي ارغمي يو برباد دقي مزموري كبنادو تكجدي جن كتو كبجا دان ستمتي يو فيت غيفتي كنيف يو فيت بري كنيف ايشي والله غيفتي كما لا ما دبا كون كن امان دفا قوي ما كن دفا والله والله لكي والله أنا سنجل شو رب الكعبة أنا يا يم ها أنا اللي يا يم ها endofte wallawal sigal chanjiro masuko guys tabina goda shi maniko bare adino lakaw ishi sai to ko boda de be nufa daqiqadi de manan tura dage fada daqiqadi de mamma sintura sai to ko boda de be nufa wallahi wala live goli ko naguti wa rabbal kaaba awwal live goli ko naguti no all sigal chanjiro wallahi ke sanka bo wal wa rabbal kaaba ankab nama fankin nawde yellanyim wobitina kennete mali wallahi inqabu isuma wa dugawa kanqabu tap copying goda yo musica na guta nagalchi okay kottuga walin chafarra qoy sirbatu kosibana awale live goli ralecha kaate boli لا والله لا يقولي كورلين تنجر ناقوت الراوند سار بدي وبلو ما يومي من يكون لا إجارنا رجعته كنو قالاري رمو لا يقولي ده ما يكون كل لين جامي تبر لين جسي تكشوا بركون لين جتكو يوسيك وي كده سنا إن ميرا بركون سدنونا إن ميرا إذا تينا إن يبتشي إذا تينا إن نا سبوري دي ماله قوتي برجفتي قالارينكو إذا تينا إن نا لكاودي دي ماله زيرو رانا كاسيف إيش إسدوغ قدو أيه دوغ قدو قالا كابيكا أيوه يجولي نسان غانا وراو نميديو في si warabani disani nama wayran kaatinan awwala live goli ko kana naguti wallahi ije qabaddu naguti rabbi jaba keessan qabu waato lafi galubbo way qoy ka ani si fankennaati na kenni waldu ka waldu ganna kana miti awwal ani si kennaati kenni waldu ka sendigo qoy ga qoppa edika qoy ga gadisi
Gadhiin footoo waraabsi nu sun kaasuu abboota nu dhoksu. Isaan tamuujuus. Isa taali isa fooq. Qoy isaan ola dhufu soddoma nu gadda kayee wallaahi bitee. Isaan tamuujuun hina taali gast. Yaa wale wallaahi nama nasii. Kiisingiin kun namatti hin tolu awwal. dabalannu moo? Daballuu? Ergibbo. Keessaa fite kaan. Kisaaraan galaa ragaa. Qoy gawaan sitti ma qoy waan gurguddaa walii kenninaa qoy. Laayif goolii koo guuti ammaalan sii kennu. Moo waanan sii kenne gannit. Kamiin an qaba beektaa? Isa 18,000 safaca'u ergi. Siin gadhiisa. Kennaa? Fudhattee mini uffii. Wallaahi qaba keessa. La ani qabu dhiisi ani qabu wallaahi bucuu tokkoon keessaa qaba booddeen daagimii kenne. Hin sodaadha malee nuuf hin sodaadhu. Nama goosiftee kaatee qabu. Wallaahi wabillahi awwalee ani dhufee waan ati barba ani bar giiftii keessaan baasadhu waan ta'eef sii kennaan. An justifan yoo namni na taphatu. An kana siifan dhaana rukutti leenca qofa kanan hin qabu laas keessa. Ishi ati leenca naa rukuti ani isa kuma tokko sii rukutaa. Toban jaallu ka leencichaan qabu isa kuma tokko isa 100 meeqaa sana rukuti. Hayyee isa kuma sadii naa rukuti leenca eenyuun sii rukutaan isa ol faca'uun sii rukutaan. Isa kuma sadiif isa leencaadhaan rukuti. Leenca miti. Isi kuma sadii isa ol faca'u kana lamaanaa rukuti. Hayyee maalan sii kennan immoo? Ibsuma deebistan. 2,100 sii dhiisi ammoo kan saruudhaan hin dhiisu kan bira. Isa ol faca'u kenniti. Innaanan ormaa hojii wayii geemii taphadhu yeroo itti laayivii irra hin jirre nan dawwalaa dhuftee 2,000 naa gadhiif akka deengaddaana shawwaduun hin jiru. Maal engadde maqaa Yesuusiin naa dhiiftee beeki badee Isa dhiise maal jaalladhe inni seebbo silaa dhabeere dheedhii Awwalee ani bar nama leenca sii kennuu danda'udha garuu fakkeenyaa saateetiin haa dawwalte yookaan biizii ta'uu danda'a beektaa gin saateetiin haa dawwalte itti dhiisee saatii biraawun sarpiraayisii godhee waan. Irrukutte barawwan. Wayyoo deebisa akkanaan hin jenne gaa rabbii sodaadhu. Amma miti jaalaa. Ana wale. Sitti dhagaye. Abboona gaa waaqayyoo siif baay'atu. Amiin jedhi. Maali? Amiin jedhi. Kana jaallattee. Rabshaa akka malee kana jaallattee. Akka waanan godhee beekne akka waanan hin godhe. Hin kennin awwalee oo deebisiite hin kennin. Ookee kana nan deebisa hin kennin. Hin kennin. Hin gaayise. Amma nan kennaa isa kuma tokkoo kan. Waan ati namanne sitti himu osoo ati anaa walii galte nama 150 irratti. Yeroon taphadhu naa. Wallaahi siifan kenna amma sii kennu isa kuma tokkoo kan sii kennu. Inni kun dirqamaati isa kana jaallatteen kennituuti. Osoo walii galle leenca rukuteen naannan rukut arra garuu rukutuu yeroo kamiin an jaallu. Anis atis yeroo ormaa waliin geemii qaban silaa walii deebisuun hin oolu miti. Walmoos isaa deebisuun abshaan araadummaadha. Garuu gayaa walee koo gadheen waraabbattee waan sitti himu. Leenca tokko yoon sii kenne ati leenca tokko naaf fiduu hin dandeessu 15,000 qofa ta'a beektaa. Gin yeroo dhufii amma barbaade si taphachiisuu danda'a malee dirqamati leenca naanniteef leenca sii kennuu qabu. Dirqamati makiinaa naanniteef immoo makiinaa sii deebisuu qabu. Yooti makiinaa naannite leenca sii kennuu qaba laanama fakkeenyaa yooti makiinaa naannite waqtii 10,000. Ila isaafni keenya akkamitti beektaa isa kana faaraan ta'e dhaggeeffadhu. Ana amma tokko na dhaggeeffadhu qaba. Mee isaa basa keetii dhiisa amma kuma tokko mana kootii baasee miti fakkeenyaa. Dhugaadha walakkaa siin ga'a kana nan beeka. 500. Okay. Amma innaa 500 kennitu gaati miidhame jechuudha akkam isaafni keenya. Atis isuman sii kennu harkaan jechuudha. Amma barbaade TikTokiin akutatu. Waraabaan jira itti ijoolleen. Isallee nan beekaa gaayaa walee koo atamma yooti kuma tokko naannite an dhufee 10,000 sii kennuu nan danda'a. Maaliif ho'ittee dirqama waan awwalee naa inni deebisuu miti ani. Awwalee maayifan sin taphachiisu beektaan dhaggeeffaqiin sitti maa. Tokkoffaa ijoollee nan beeku wajjin taphattaa nama utuutti dhattee nama maaraa nama saba biraa wajjin taphatte warra balkaa ba'an giiftii siifan kenna naa deebisiisu osoo hin taane akkuma obboleessa tokkootti siifan kenna yaani sii galee garuu sii dhaqee tokkummaa wajjin taphatu sii seenaa wajjin taphatu sii diggitti wajjin taphatu sii kennuu hin danda'u la waaddeenyoo tokkooti waan ta'eef nama biraa wajjin taphadhuu na ilaali wallaahi si taphachiisa min chiggiraadha geemnoo jastifanii kennee waraaba kennaan jira laayidhee bara. Wale. Amma si deebisa moo yeroo biraan si deebisa reera amma keessaan qabu. Lakkii manaa kenna.
amma malee naan ta'u adaraa rabbii wallahi kuma sadiin keessaa qabaa dhaggeeffadhu daagimii booddee kennuufani wallahi laazim ani san daagimii fidurraan kan nasee kee naa deebisi boqii xixiqqi nan galchini ammoo naa deebisi barbaadu gaay waraabadhaa wallahi laazim ende naa deebisi arga abbaaso bulaalaa laa oromo abbaasi haasaa si deebisa koy kaadha ende amma malee naan ta'u maali boo Kuyyoon sabbaa kootiin dhaqaqa. Utuu amma kaatee leenca naanniti anamma leenca keessaan qabu akka mantaaree anam. Andee? Oy ansii kenneen naan garaasi nyaatee sila otoo hin kennin naa kennuuf turte amma monan kenne sadaqe. Gaayis kuma tokko narraa kaffalaa warri qabdan ani waraabbaa jira. Gaayis. Firuma qab duusiin jedhe dhiis. Firuma qab. Okay qoy naman nama amma kee mogiif. Oromo labsii narraa kaffali kuma tokko. Oi, ui, wallahi am tiraniin qaba. Namumti tiktaakii kanarraa gosiin akka kooti fira qabu jiru. Lola ilaala geemii kiyya qaxaroo irratti naa ilaalta fira kiyya ji'a tokko booda hawwate. Ilaa maan hin eenyu akkana taphachiisu ji'a tokko irratti naa ilaala. Wallahi laazim. Warra liibilii 39 warra 40 mana kooti argita insha Allah. Bi'izinillah. Kunosi kuma tokko irratti. Asraar kuma tokko asraar naagiba asraar kuma tokko narraa kaffalaa rabbeedhaati jabaadhaati gaayis. Indee daagimii kuma sadii kennuufani har'aana jalaa gannasaa. Waraabbataan jira subsiise. Okay, qoy siifan kaffala abbo bismillah. Mucha tofii waan namaa kennitee deebisinaan hin jedhin rabbii sodaaddu awwalee. Ui. Lamuun kennuu lamuu deebisin jedhu har'ana shanya yaati. Haaya kiisiin gii tokko gadhiisi gaa kiisiin tii tokko gadhiisi. Fudhee kee hin gadhiisa yaaki. Jedhi kaa wallaahi namni waraabbataara keessan deemaa taateet ergaa qabaa gadhiisi. Naa ergii kan hin gadhiisaan jedhu. Hayyool jedhii taa'e gaa siifan kenna. Kumaaf 80 isa ol faca'u san. Dirqama isaa yaa rabbi nee sabbaa kootiin dirqama isa sii kennuun qabaa? Meeqaati? Kuma tokkoon sii kenna. Qoy ilaalee goolii kee waa wayiin sii guutaa qoy ilaalee waan siin guun. Okay. Wanti siin guunne. Kanatti dhahee salphadhee nuuli. Saree sadii sii kennu saree kan keessiin guutamne sareen sadii 400 bakka sadii meeqa? Kuma 200. Kiisiin gii tokko kenni gaasa kuma 200 sana rukuta saree sadii. Bodii kan hin gaafadhu boontu nan jabe dhageen mataa nan rukubaadha. Gaayis wallahi salphadhee baran. Namuma jaartii namaaf fudheen ta'e baran awwaleen giiftii naa kennee deebisee dhaaramu. Hayyee. Hayi rabbuma natti fuudhee wallahi mucaa kanaa wajjin salphadhee baran. Waan guddaa irra gadhiisu laata qalbiin isaa kayyoo wallahi laazim. Ngootu lama dhalattee ngootus lama dhalattee. Wallahi yoo billaahi awwalee sila nama taphachiisaa wale malee oksuun billaahi xiyyaaraa isa kuma shaniin sii kenna sila amma yuusiifan kennaa daagimii yoo malee ishi dhaggeeffadha. Wallahi awwala namatti guutee xiyyaaraa isa kuma shaniin siifan kennaa booddee daagimii dhuftee maqaa kootiin kooyinii isa kuma 10 kennitaafi ilaa kakadhu uummata kana biratti wallahi xiyyaara sii kennaama. Naan kennaaf. Kakadhuga. Wallahi nan kennaaf. Mee kakadhu maqaa daagimii dhuftee kooyinii isa kuma 10 akka naan kennita amma kiina ana amma silayyuu waa kennoo murteesseen ture baqaatti dabaleen kennaaf nan kenna wallahi. Echuun meeqa kennu meesejiin immoo ijoollee manatti dhufee ka'e birriin 450 laa ilaaha illallah maalan balleesse immoo. Laa hawla walaa quwwata illaa billah maalan balleesse wallahi laazim meesejiin natti dhufe sitti agarsiisu wallahi wabillahi soba miti qoy naan fidaash qoy. Nee. Awwala dhaggeeffadhu wallahi soba miti illaa sii meesejiin naa galee mindin naa xaffaawutu. Dhagee awwala booddee daagimee ati silaan kee yookaan kooyinii 5,000 kennita miti. Maqaa kootiin 5,000 dabaltee kooyinii isa 10,000 akka kanatti dhaabbatu kennita bontuu jummaati jetta. Laannoon amma 5,000 kana 3,000 keessaan qabaa 2,000 nan guuttadha amma sii kennaa xiyyaaraa isa 5,000. 3,000 dura gadhiisine 3,000 dura gadhiisinu amansiisi amma bitattutti. Ani amma maaliifan 3,000 siin gadhiifne beektaa dhaggeeffadhuuti akka nama jaarsaaf jaartiitti wal mormina. Liqitti na biraa qabdu as sabataatti kumni tokkotti amma kumni lama sagal. Ela rabbiin arraba koo hidhu yaadadhu liqicha sabachuu miti ijaanuu yaadadhu namni dhagaadha kun nama miskiina gaayis garuu ishi awwala kiisingii 19 gaa kiisingii 19 yalla qonan sirraa send tokkon kennu na aman yoon fudhe mala tokko ija tokko beektaa oolaadhuma keetiyan bara hin kennu atoolaa waaqayyoos inshaallah
Isa miti maalan sii kenna ammash maalan sii kenna. Arga taazaba bichaa family taazaba. Oromoo isa ol faca'uun sii kenna isa ol faca'uun sii kenna. Maajoo koo inni kuma tokko inni gubannee wallaahi laazim mucaan kennee deebisi. Ayya ana masa kuma tokko gadi sii dhiisa ati maal gannaa dhiifta. Saalee kuma tokko narraa kaffalimee bannaati. Iskiriimii miti saalee isa kuma tokko ol faca'uun narraa kaffalimee maqaa hiriyummaatiin. Iskiriimii miti saalee kuma tokko narraa kaffali kuma tokko gadi dhiisee deebistu malee deemuu daara. Saalee hidhamee mana hidhaatti galee bar kuma tokko naa inni deebisee daara bannaatiif. Isa kun naqan jedhee yaa rabbi. Harka siiti ishiin jedhuun faamiliin naa giiftiin an beekama. Mucaalee biliyyuu 35 galaan jira. Wallaahi an 35 galuudhaafani. 35 galuudhaaf. Namni kennaan jiru bakka waraabbadhu gaasiifan kennaan. Banagaraachin laanee daahaa adeellawu. La ilaaha illallah. Saalee tu keessaa qabduun irraa kaffaluu diddee bannaatiif. Waraabbadhu. Waraabbataan jira kuno. Leenca. Kootu baddee fi aannan waraabbadhu maanni faamili. Yaa rabbi gooftaa wallahi garaana dhukkubeen. Ishi ammoo maaltu narratti hafe natti minan deebisa. Natti kiisinkii tokko tafee? Ammoo. Bakka ishee dhuma. Wayyaa dhantii koo. Otuma malee canaa kan itti salphadheen olee bar deebisee taa'aati. Hin qabu keessaa. Kiisinkii koo ergikaa kunoo. Ergikaa wal duuka ergina. Qoegaa wal duuka ergina. Ergikaa. Bismillah nama 200 jira. Atis ergi. Qoegaa. Okay. Qopheeffadheera. Sendi godhe. Godheera. Gadhiisatis. Tookee kunoo. Let's go. Tookee. Meerree wallaahi sobdattu. Anis araadaa dabar. Anis silxee da mukkam. Gadhiis na ilaa kunoo. Ilaa ati itti bu'i dura. Ati dura itti bu'i. Yalla ilaa wallaahi kakate ilaa qoegaa bismillah qoegaa. Kakadhu. Dhugaa kunoo gadhiisuuf. Gadhiis. Gadhiisi jedhigaa. Ilaa. Let's go. Wallahi biyya awwala deebisi wallahi hin deebista deebisi la maqaa isaatiin deebisa wallahi hin ta'u deebisi hinde deebisi situ kennee kee deeffachuu na barsiisee deebisi hinde siin giiftara lama argee bar nama giiftii namaa kennee deebisi jedhu naa deebisatis deebisi akkana akka haqqiin keessa biratti nafin haqqiin kuusi biratti nafin abbaate maal jechuu Kisaaraan galaara murumu. Walla ishi amma ko leenca gaani leencan tuqa. Leenca tuqii leencan tuqa. Let's go. Ha qoegaa qoe. Leenca walitti kenne guys booddee daakimii maalan kenne. Leenca isa kam isa guddaa nama isa bucuudha. Si bucuu live goolii kee rukuta. Isa guddaa tuqi isa guddaan tuqa. Bismillah qoegaa waraabbannaa qoegaa. Ani leenca isa guddaan sii kennaa atis leenca isa guddaa. Okay. Dura keessaa qabdaa. Sadiin qaba. Kakadhu. Rabbiin qoomaan naa kutu sadiin qaba. 90 keessaa qabdaa. 94 keessaa qaba. Okay. Gadhiisi gaama leenca guddaa tokko. Wal faana malee naan ta'u waraabbanna. Akkamitti wal faana gadhiifna ree? Wala qabsoo barbaade asirratti. Akka kiisingii sinaatti. Walduuka lammaansi. Akkammaa yoo na goote horee yoo dhiqqate akkammaa na goote horee. Hin godhu dhugaas hin godhu maal boontuu godhu. Ishi maqaa geetaa jedhi gaashii maqaa geetaatiin siifan kennee ani wallaahi edhiin kakadhaa atis kakadhu bismillah qoegaa waraabaa gaayis okay awwalee kakadhu leenca naaf kennitaam leenca guddaa.
Dhugaa kunoo maajolleen Maqaa geetaadhi kaa. Maqaa geetaatiin siifan kenna. Maqaa Yesuus jedhu. Maqaa Yesuusiin siifan kenna. Gaa'is akkam jedhamee kakatamaa kakaan jira. Kun sirriidha? Ijoollee kun sirriidha? Gaa'is sirriidha maqaa geetaa as naanaati akkamitti kakatamanatti maqaa rabbii. Amma maqaa rabbiitiin ka inni immoo maqaa attamanuu ni ka gaa'is adda adda miti ree imaanutiin keenya. Akkam jedhamee kakatamaa imaanutii keessaniin naa himaa. Dhugaa jedhamnaan dhumeera bakka. Dhugaa waaqayyoon naan dhumeera. Yaa rabbi gooftaa dhugaa sii kenna karaatti. Nama 240 jira taabii dhiisanii leenca waraabuuf haftaa'u. Gad dhiisuu gaa'is Yesuus. Wallaahiidhaan an kennaan maqaa geedhindee waan itti amannuu walii kennina gaa'is. Inni Yesuus itti amanaa rabbi itti amana. Kanaafuu maqaa rabbiiti jedhee bismillaa qoygaa. Qoy mucaan hundura natti hin kennine indee amma iyyitee deebiseetta. Indee qoy laassa beebbate gadhi ashi. Lakkee walii leenca kana gadi dhiisoo Oromoo takkaa leenca namaa kenneen beeku. Yoo nama leenca lama kenneef yoo nama ragaa fidadhe maal adabamte naa gaafadha naa qaba nama leenca lama. Maasha Allah erga giiftii kennuu jammartee leenca kennuu jammarteettaa. Nama ati beektu nama leenca lama wal faana gadhiisi yoo nama ragaa fidadhe maal naa adabamte naa gaafadha. Laa in argine ifanii barlii biliin kee garuu dhugaadha fiigeera 26 galtee waa malee akkanaan gallee. Oromoo dhaggeeffadhaa. Isin hundi keessan warra walee jaallattanus walii kenninaanuillee booddee sa'aatii lamarratti artisti Daagim mana kanatti qophii qaba waan ta'eef nurraa nafinaashii qophii bashannanaa qophii dinqisiisoo qophii adda addaatu jira gargaarsa wayifa'ii jira kottaa bashannanaa artisti Daagim artisti nama baay'eetu asitti argamaa booddee sa'aatii Itoophiyaa halkan keessaa sa'aatii 3tti mana kanatti kottaa. Ishi taap koppii linkii godha. Awwal mee miiseji ilaame mee iskiriinshuut godhi bakka giiftii kee kaasii naa ergi amma himoo kana bakka himoo kee kana amma waan ati keessaa qabdu ni ilaala. Garaan nu gubate wallaahi nan sodaadhe beektanii yoo keessaan qabaanne yoo leenca kana gadhiise gaa'is kisaaraan gala. Leenca qaqalliitti dhufaan jiru leenca walii kennaa irra Kingii Ahmad wallaahi abbaate naa ergitee. Maal si ergu abawaa biraan laalee dhufu. Iskiriinshuut godhi bakka giiftii keetii sana naa ergi. Hin ergu na amantu gadhiisi yoo na naman dhedhiisi. Du'eeka. Baguma leenca tokko tol shakkilee naafate. Fiqiri fooloo na godhe. Kingii Ahmad na dhunga dhume maqaa geetaa tol ba'e. Kingo leenca naa kenname adda. Awwaleen hojii walii kakannee ragaanuu taataa awwal leenca walii kennina. Halloo. Wayya Kingo. Gaamad. Suuraa nabiyyatti nami gaafa duraa mana dur gaafa nama akka amma shayxaanan ta'in. Akkana wayya boolaa kunoo kana waan si beenna kunoo. Okay. Anaan leenca dhaggeeffadhu. Anaan leenca si kenna leenca narra gadhiisi. Ani immoo waan jedheen godhaami. Yalla awwala firra singiin kennaan. Hayya kisingii kun makiinaa dimtuu kisna godhi ani immoo waan biroo waan sani. Makiinaa dimtuu siifan kennaati leenca naa kennitaa Kingii Ahmad. Jechuun uummatni haa murteessu bajaran dhaggeeffadha ani waan hin jedhe wallaahi gara laafessaa hedduu nan godhaan dandeettu kanan jedhama ta'e. Hayya makiinaa dimtuu siifan kennaati leenca naa inni ta'a. Keessaan qabdu bar Kingii Ahmad sobdee fakkatti. No, Lara, bontuun baddu barra. Dhaggeeffadhu Kingii Ahmad leenca naan kennin. Isa 15,000 akka babaa urjii sana naa kenni. An 5,000 sii kenna. Xiyyaaraan sii kenna. No, ani kanaa miti. Ati maal naa kennitu gaa'is. Wanni ani argadhee hin beekne yoo jiraate. Wannoo 10,000 fiigu sana maal maqaan isaa? Wannoo fiigu tokko doonii guddaa tokko. Maal tan gaa'is? Atoo leenca gannatti listaa? Ani isa argadhee hin beeku ani immoo wanneen kannaaf makiinatti ishii kun 12 sana. Ishii maal fayyadu?
dhaggeeffadhu gaa waan kiingii Ahmad mucaan kun na godhee kan sitti hima. Kuma tokko naannee amma deebisi jedhe. Maal jennaan dhugaa waaqaa naa deebisi jedhe. Hayyee ishiin jedhee kuma tokko yoo naannitiin jedhee 500 qofa taa'aan jedheen gadi yeroo naabu. Achumaan amma leenca kennitee hin beektuun jedheenii beektaa lakkaan leenca namaa kennee beeka. Leenca tokko walii kennine kuma tokkoon sana deebisa daraa waaqaa innaa nan deebisi. Achiin kiisiingii tokko kenninaan jedha. Hayyee jedheen kiisiingii kenneefsii naman. Achii kee kiisiingii tokko biratti seenaa deebisuu dideetaa jira. Liqii kootarra jira. Namni yeroo duraa giiftii naannee deebisinaan jedhe nama 2 qofa. Tokko biyya faranjii jira. Kunoo kun biyya innis Awurooppaa jira kunis. Nama yeroo duraatiin giiftii naa kennee deebisedhu jara kana lamaniin argee. Jechuun amma maaltu sirratti hafe? Kiisiingii tokko irratti hafe isarratti amma immoo liqii. Okay, ana irraa kaffalaayee. Haay, maa inni kana dhungattuuf inni kan isaa tokko fiig. No. Irraa kaffaluu gaa'is uummata murteessa. Namicha rabaachi keessa jiru sana baasi meme kiingii Ahmad dhuguma laata kiingii miti namicha rabaachi keessa jiru sana gadi baasi kiisiingii koo keessaa baasi. Ana amma sitti mufadhee rabbi attami amma dubbatuun barbaadu dheesi amma gaa'is. Maa namichi jaarsa naa dhungatu jaarsaaf qaawwaa wal nyaatu waa nyaatu. Lubbuu dhiisi maa isin waa ila Oromoo dhaggeeffadha. Giiftii naa naara miti anaa dhiisaa mee rabbeedhaati. Eebba please live goolii koo kana naa guuti mi'adhu. Maatu oddee biraatti leenca kennitaa guuti mee. Eebbisaan miira keessa galchanii bara. Eebbisaan duraan lamni oddee biraatti nama leenca kennaa oola. Anaa garuu waan aan kennu. Duraan na jaallata amma na jibbebboo. No, sin jibbine eebbisaan duraan giiftiin kennu ture akkanumatti homaa nama gargaara. Warabbal kaabaa leenca kenna leenca. Amma miira keessa galcha. Akkamiin miira keessa galcha re'anis silaanan galchaanii. Eebbisaan miira keessa galchuu barbaaddaa? Jechuun miira sabaa biraa osoo hin taane. Eebbisaan gaafa giiftii naa kennettes hin kennu. Amala faana si hima. Kun amma nas jala jira. Nami giiftii naa kennee jennaas hin kennu. Yoo sheerratti godhatu si dhufees hin kennu. Isa calleessumaan dhiisitti maaliin agartaa beektaa guyyaan tokko osuma jechuun leenci isaatu numaa nama baarraksaa beektee kan akkasii qaba waaddu. Suusu atis waan janajjantu wayii argattee itti fakkaata zuuzu. Maasha Allah gaalaariin kee hundi guutuu lubbuutiyya koongiraajileeshii wallaahi. Si qofa qobaatti faara sidu. Welcome zuuzuyyee. Lubbu. Awwaala sarama akkana giiftii naa kenneessa. Maal kiinga akkan si jaalladhu beektu ati? Wallaahi akkati giiftii borannaanan isaa hojjeta baddu sittiin kenniinedha edheeti. No, ana bara waliin kabaja bara jechuun ani yedduu kana rakkoon jiru maal beektaa wantoota tokko isheeneeti tiktok yana amanuu dadhabeen giiftiitti shaanuu dhiise wallaahi kakkadhee sinii himan jechuun yoo wajjin jalaa gubate amma. Suuzu welcome. Nana haaraa beektu. Okay namni dhibbi lama booddee sa'aatii 9 irratti hin beekamu gargaarsa mana kana jira. Takkaa waliin an tunne bara. Gargaarsi mana kana jira addan beektamiti Kingo. Wallaahi isin kabaja King. Wallaan kuban qabu. King booddee sa'aatii 3 irratti hundi keessanii na finaala daagim artisti daagim adda mana kanatti qophii bashannanaa tokko illee hin jira har'a mana kanatti gargaarsa jira. Fataa inni dhumna nullee. Amma mee kisingii tiyyata naa guutu kisingii galaarii tiyyata naa guutu. Sila sii guutee bar sila sii guutee inni mee galaarii guutee bar. Amma waan ila Kingaa madii malee waan tokko qoy Kingaa madii. Indee sila dhufee kisingii sii guutee hin deemne ani ijoo giiftii. Ati annaa miira keessa jirtu hin beektu. Na dhaggeeffadha bontu Kingaa mad. Dhugaa waaqa yoo namni 1,000 sii kenne anamman 1,000 sii kenna yoo namni 1,000 naa kenne amma 1,000 naa kennita abbaa dura bu'ame kennameef tummoo adabamu. Inseentaa kanatti bontu. Kana naa gaafadhu King yoo ana dura isheedhaa 1,000 kenname amman 1,000 hidaaf. Yoo ishee dura 1,000 naa kenname isiitutti naa hida. Inseentaa kanaan. Asitti ilaalla nama. Suuzu wajjin taphadhaa ani isiniin taphachiisa. No si wajjin an taphadha sin barbaade. An sa'aatii kana faamiliin qabu ka faamiliin koo daaspooraa Ameerikaaf Kanaadaati waan ta'eef sa'aatii kana hojiirra jiru wallaahi naa kenni sa'aatii kana naman qabu. Nugusa kee ta'uu koo amanni taa'e kanaa jennaan. Waa! Okay seen. Kottawwal awwale na maannoo hee kottu maannoo hee dhibontuuni yoo. Awwaalatti guddi. Wallahi kun bottuudha. Isi me this me. Astagfirullah.
Sheer sitti godhachuu kan hin dhiise bar yeroo san. Okay, yoo nama qabaatte amma zuuzuun isin tasee. La isin sadanin taphachiisa Kiingii Amadiifsi isin sadanin taphachiisan. Let's go. Dhibba Ani bar firan qabu wane. dhibba meeqaan guddifamu? Waan firan qabu maal taatan taarikiidha. Yaa akkas keessaa Maali fira qabda zuuzuu eenyuun kee guutuu jammaree kunoo guutuudha bar maasha Allah. Suusu baay'ee. Lolaa Bu'ii harkatti kasuus. Imbuu awwalee mana keen jira taarikiidha abbo. Firaan qabduk. Mee'ati firaa argadhu jalqaba. Wallaahi fira qabdi zuuzuun. Okay, dhibba shanii warra gaxuu suusu. Gas sherraa godhan akka qabaan akka qabaa. Argadhu Boontu nu Waan taphachiisu. jedheef hin qabu. Abbaan guddate aragatu nama saafe boontuu jimmaa. Nu taphachiisu. Okay. Let's go. Let's go guys. Nama sadii taphataa jira. Kiingii Ahmad, Zuuzuu, Awwalee Musammaa. Let's go guys. Fira keessan qaqqaba. Zuuzuu wallaahi sheer godhadhu. Firri koo yoo jiraattan ija na jabeessaa bilis. Sheer godhadhu gaa Awwaleetis. Sheer. Sheer. Guys.